Kitabi ajechan hamilen ucapse kharanum debisu ya bile summa igana manifsu falmatan lakisu Kitabi ajechan hamilen ucapse kharanum debisu ya bile summa igana manifsu falmatan korma walitti qala kormi keenya immoo akka bookkisee tirniidhaa keessaa rabbiin si baase kanaaf immoo hajji jiwaar immoo korma kana qopheessee isin eege kormi kun hunda keessanii kun kafalaa akka ta'u korma kana halaalfattan jechuudha. Bagooliin jiraannee bagoolee rabbiin jiraachisee hawwiin bilisummaa abdiin bilisummaa tiriin booda bifiidha isin haa baasu akkuma keessanitti haa baasu. Isinitti hin deebiin lammata. Ameen ameen. Isin fayyadameellee ani jirullee haikamu. Ya Rab, nu moosisi, nu wada boomsi. Hawwisi khajeelan harkoota gabrummaa bu'uuraan guutuu. Qabsaa'utti citee cabee itti baqee lubbuun to'abaatu.